maal gochi wal baru abki maal gochi kiristaanummaati maal gochi wal baru waaqayyo kiristaanummaan beeku awwalinis amantii keessan galii ittagarsiisa family tabtabii akkasila isaan deeka sana jiru simbaatanii deemtan qaata yalla islaamummaa moo kiristaanummaa dura jira lafa kanarraa moo ko ende kiristaanummaan bar deengadda bar naabaas biti kan kiristaanummaa paawulosin dhaqi kiristaanotan tooqiyaatti dabalame kan jedhe kiristaanummaan paawulosi bar naabaasin jalqabamte bar kristaan jechuun bar kan inni irraa dhufe bar kiristoos jechuudha kiristoos jechuun sadibame jechuudha nama dibame waaqessuun immoo waaquma amantiin jedhamu nama dibame waaqessuun amantii jedhamu kiristoos jechuun sadibame jechuudha sadibame waaqessuun immoo amantii bitan waleeku dibame sana dibe sana waaqessina malee nuyi isa dibame waaqessina dibeetii maaliif sennere dandeettii amma kana qabaannaa nama silaa nama baay'ee taa'ee barataa sirraa ende maal yeroon maal barsiisaan ture bar nama meeqa barate family si filadhu coupling share bichaatti muddaani asi amo mata duree filataa nama siifan qopheessa insentaa dibeetii another day illa la recording jiru Paulos gudisi godera amesena Paulos letti qoddoti isato domma isato kristaanota danke malee bari imbeeto tisla ababo sadi lamto ababo darbada akkanatti miti amo akka anaafis nama baay'eedhaafis barumsa ta'utti dibeetii seeni nama tokko waliin abshir maali sen ko de gadda wajidu gaso aturretin sen abshir fata gone kajaibat Maka isa kanaan jaalla komantii dhiisaa sin faamilii akkanatti miti family kiya let's go itti muddaani samu ko qoya tokko waliin seeni abanamu qoy teenye dhaqee qoya abanamus qaata gattani bira tartani bar qoyna abanamu giftama kenina abanamu lafa jaalalli dhugaa jiru sidhiisee deeme amo ummanni nachi fakkeessaa malee jaalalli hin jiru bar jaalala isaanii maasitti nagarsiifne uummata na bira jiru garbarka jaalala natti agarsiisaa jiru akka jaa'ibaatti taa koppiliingi sheer gochuudhaan kan koo guyyaa akkan jirre mara deddeebiseen sitti himaman taphadhu jedhee si taphachiisa malee kan kee garuu guyyaa jiru biyya Arabaati kee Dubaayii jiru Suudii jiru amma si taphachiisu turanitu jaalalli jiraate kan kee Dubaayii Suudii warri jiran hin du'anii lakkii Dubaayii Suudii maaltu jira keenya beektaa Ummanni ke walitti naaftu taate beektamiti baay'ee walitti naafti ummanni ke maal walii masha walii jaallattu bari meelaani bakka ishee wal gochaa oltu miidiyaa kanarratti yaa maal taate borabbii jedhi maal taate argaa jirta qoy bucuusi takka taa'in argita addee jibbaan jira ummata haadha jechuun ummata jaalalaati nan beekas wallahi abeet jaalalumti maal akka ta'e beekaamo rabbii jedhi ummatichi akkasini inde maqaa Yesuusiin warri kan keessa irree gatta dhugaadha maal akka ta'e jaalalumti maal akka ta'e hin beekan ummanni si bira jiran isa sitti muun barbaanne man maal nattin taree beekta kaa sababii beektuuf ikkoo akkatti nattin tun qabdu bara bucuudhuma siikko amma fakkeenyaaf kaleessa waanan si dinqisiifadhe keessaa yeroo ijoolleen si jalatti na arrabsanu hin arrabsinaa na jalatti mana kootti nama tokko na arrabsinaa jette kun maaliif beektaa amma feete jijjiirtullee kiristaanummaa keessatti waan guddatteedhaaf argitee utuu islaama achitti dhalatee guddate taate itti dabaltee na arrabsita turte laakiin ummata si arrabsullee miti ummata nama arrabsullee miti ummata jaalalaati ummati na bira jiru akka jaa'ibaatti sitti agarsiisu
Doga, ummanni nama ummata jaalalaati. Ummata biki ana caalaa beektaatiyyuu. Ana caalaa beekta. Asirratti bilis. Ummata nama arrabsu miti. Asirratti kuma sadii dagashaa beeka kan isa qoshashaa keessa kaa'ee itti agarsiisa. Waan alimni meeqa ragaa bahe kaaddaamo rabbii jedhi. Maya no. Maal beekta ka ummata kana na caalaa beekta. Ati inni keessa guddatte beekta. Ummanni kun ummata akka beekate. Ummata jaalala beeku, ummata fikirii beeku, ummata tokkummaa beeku, ummata kabaja beeku, ummata si jaallatu, ummata lubbuusaa siif laatu, qabeenya isaa miti lubbuusaa dabarsee kan si laatu dabaru ummanni na bira jiru. Kana beektooti. Beekta na caalaa beekta barkaleessa keessa turte waan ta'eef. እኔ በላይ ታውቃለህ እኮ ስለ ሙስሊሞች እኔ በላይ ታውቃለህ ሙስሊሞች ምን እንደሆኑ ልቡሳ ነው ማለት ነው ሲጃለተኒና ኢገላ ኢካ ከነም ቤክቱ ዲገሲ ዱጉዳሞ ዲገሲ ከኑ ገረገልቺያ ሳጅራ ኡመት ነገበን ባነ ጫላ ቤክታ ዲባር ኡመት እስላማቹ ኡመት ማለከተ ቤክታ ታነ ጫላ ረ ቤክታ አናውሊት ዋናም ለኩፋውና ፋንጉ ተዲያሳ በረ ዋይ አደቢቶ ኩና አደብሲ ሰደራ ትናገር ሲሲሜ ወሊገል ለምኒ በይ ኡመት ቻቲዮና ጫላ ቤክታ አናቱንታን አና ጫላ ቤክታ ዲዩ ንገዘለልት ኡመት ጃላላቲ በሪ ኡመን ሙስሊማ ኡመት ጃላላቲ ደገያ አወሊ ሙሰማ Makuma kootiin jammartee ammammoo argere river munashida ta'irta munashidota jedhamu warra akka keeti ay kaani babarra yara nashida yedalo walalota da yero pente keessa turre farfada albe maguuto jennerra youtube irra jira beekta yedalo walalota nan seera absirna shenne walaleesine yedaleesina faarfannaa qabda turte albe matu jira amanuel ordofa jedhi search godhi youtube irra faarfannaa nallala qoyme bara kuma lamaaf kudha lama hojjete video qabdamo soundi qof saudi ummata jalalati bari ummata jalalati ummanne muslima dagai dage fadu ya wale musamma okay ereamo madami fitte rutteti waaqayyo natti dubbata jiratte ela Musa jira waaqayyo ishee tokko bee yoo kana sagalee shirikoo dhiyoodhii gadhiiseetu ilaa namoonni tiiktookii miidiyaa kana fayyadamtan namoonni miidiyaa kanarra jirtan balaan isinitti buusa jira waaqayyo sinan fixa jira waaqayyo naan jechaa jiratte sagalee ishee gadhiisee turan. Galatoomii dhugaa rabbii naara addee adda sirrumatti naara addee dhugaa kun abbaa manaa kiyya waliin galgala walumatti iyyaa bullaa. Eeshi. Bakka karaa dhaabantee jirta ati galatoomii dhugaa maftee argadheen jira raajiin jaadhaa dhufee. Caaltu garuu keessonni keessan irraa jedhi garuu immoo alangaadhaan nama reebu maaliifi? Laalaan keenya keessan irraa gani kanuma argitu san isii galee. Yeroo tokko ishee tokko jechuudhaaf isiini humna daawwidha beektaa biyya keenyatti utuma reebanii isheetanitti galee alangaadhaan dhiigni dhagni kun dhiigee jechuudha alangaadhaan utuma tumanii. Lakkee ana argeen beeku gizee reebanis argeen beeku dhugaa kunniin waan isaanii yuun galee anoo asirratti argaa jira jechuudha gizee gimbaara kana xaa godhanii gimbaara achi buusan. Ana argeen beeku rakkoo waan akkana jechuudha. Qaqqabanii achuma jirti seetanitti fakkaata achi qaqqabanii gadhiisuun. Nuti beekne obboleessa kiyya kan gara keenya sitti himnaa bata kiristaanii deemtaa dubartiin kaseentu kabiraa dhiirri kabiraatti seena jechuudha adaba qaba. Kunniin warri asirratti argaa jiran nu taambira jechuudha. Tiiktookii kana gudii argaa jirran. Inni tiiktookii kana irraa sun hambiraa dhaka. Ani bakka isaan fidanii beeku ani waan akkana godhan kana anaafuu haddisiidhaan dhaladhee argeen beeku ani. Meeqoo viidiyoo tokko qaban ture nan dhabee malee. Anka warra beentatti na kabalchiisaa jiru masaatu.
Kenna thank you. Maal ante tu dabadabanii guyyaa tokko jeesan. Gimbaari kanarra ta'a. Seexanni gimbaari kanarra waan ta'eef gimbaari kana qaa godhanii irraa baasan. Kenna thank you dhugaa. Faamiliin ammoo baraaf taa'amidha. Faamiliin kiyya. Family. Alhamdulillah rabbil alamin kadhachi keessa nafuute yaa rabbi yaa Allah galanni si haa ga'u. Baga baate achi keessaan ba'uu kee dhufu dasna jedheera baga baate achi keessa. Jiraa kochinan deebisiin rabbiin. Hin sabu dhugaa hin sabu sobaniiti dhirsi kun siin ta'u tasamma tasee jedhu bar. Maal dheersaamniitii tadda ba'aa oola bar. Ekkoon an beekaani eemoo kecha bula bar eemoo isaanii seenan afur duubarraan dhaggeeffadhaani jechuudha. Achirratti ilaal ba jetti ilaal faaxeen tuffaa akka taatu nyaanyistee achirratti basma'aam. Akka himu godhu. Takka raajee malee. Akka inni haasawaa bultiin bari sobdiin. Hin baallaguusi bar wal jalajjanu kecha dhufanii bar. Maal wal fitanii bar chaatiidhaa wal ulfeessan baay'ee isaanii. Nan beeka habibi hanqaata nama baay'eetu natti argaani waraabanii natti arguu yufa. Isheen immoo irraa fuuftuudha hundi ishee bakka sobdeetidha. Nuu kadhadhaati mee amma akkam birriin naa barakataa Itoophiyaatti. Itoophiyaatti birriin kiyya naa barakataara. Saamamaa jira darbaa jira akka qilleensaatti. Gara inni itti darbus hin beekamu. Amen nama waaqayyo. Saamamaa jirta dafii maladhu malee. Sirriidha na saamaa jira gaasiina kuunna saama achi kuunna saama dhuma dheedduu kanatti ani. Dulloome kuna kushiina araba keessatti sirriidha.